dhiisu jechuudha. Maqama isiituun dhooftu jechuudha. Wanti maqaa isiituu dhooftuuf hin jiru jechuudha. Kanaafuu har'a wanti jechuu barbaade Sumayyaa kadhachuufi tadhumaa jechuudha. Yoo isiin ayyus naa dhiisi jette, yoo isiinis waan akkanaa naaf godhi jette, yoo wayis naa biti jette, yoo mallaqas naa kenni jette, har'a filachiisuu dhufe jechuudha. Ayyus dhiisee naan jette hanga dhiisuutti jechuudha. Yookaan ayyuu dhiisee Sumayyaa wajjin jiraachuudha. Yookaan Sumayyaa dhiisee ayyuu wajjin jiraachuudha. Ayyuullee amala isii akkuma argitan ni yaala, ni gorsa, ni qajeelfadha. Yoo qajeeluu didde immoo dhumni isii hooma beekamu jechuudha. Yoo Sumayyaan immoo ayyuu dhiisee si wajjin jedhee ilmaan teessii fidee si wajjin jiraadha keessa taate ayyuu ofirraa dhiisa waan isiin barbaaddu kenneefi jechuudha. Waan isiin barbaaddu kenneefi ofirraa ni dhiisa jechuudha. Kanaaf ayyuu ofirraa dhiisa jechuudha waan isiin barbaaddu kenneefi Sumayyaa ilmaan tii argachuuf jechuudha. Kanas ni godha jechuudha. Namoota hedduus keessan isii tana maraattu amala hin qabne. Amala akkanaa kana qabdi, waan akkanaa kana mul'isti, afaan hin gadi callistu. Ofirraa dhiisi, haadha ilmaan teetti deebi'i. Akka waan harka jirtu. An kadhachuu jira isiin na diddee deemti. An barbaadu jira argachuu dadhabe. Rakkoon kanuma malee waan biraati miti. Ani yoom ayyuu qofa jedhee ayyuu jala ciisee Sumayyaa bira dhaquu dhiise. Ani yoom bira dhaquu dide ilmaan tiyya bira. Ayyuu ofirraa dhiisi ka'iiti jaartee deebi'i. Akka waan an dide nama hedduu akkas naan jedhu karaa keessatti fa'aa dhufanii. Inumaa amma hifadheeyyu nam tokko sagalee 10-15 faanaaf qaba. An lakkoobsa kiyya yuutuubii gurguraa jedheetiin hin maxxanse. Dalagaa neetworkii onlaayinii fa'aa dalagamu waan akkanaa fa'aa jedhee maxxanse. Uummanni isaan irraa guuratee mataa na garagalcha. Kana arrabsu hunda jira. Kana gorsu jira. Kayoo guyyuu viidiyoo Sumayyaan gadhiistu fuudhee linkiin ergu jira. Hifachuurraa kan ka'e sagalee akkasii dhageeffachuu dhiise. Sagalee an dhageeffadhu kan akkamii namoota waa'ee YouTube sirraa bitachuu dhufe YouTube gurguraa qabda. Akkaataan isaa akkamii nama jedhuuf deebisaan deebisaaf. Waa'ee ahayyuun akkas taate Sumayyaan samii baatee ahayyuun qilee seentee yoonaan jedhan. Takkitti ahayyuu Sumayyaa jechuudha dhageennan sagalee achumatti stop godhaa jechuudha. Takkitti sayyoo eegalan 15-20 fa'a. Waan isin na gorsitan, waan isin naan jettan, waan isin na qeeqaa waan lolaa ooltan hunda wallaalii dadhabeeti miti ani. Uuma godhu wallaaliiti malee. Malee waan isin akkas godhnaan jettan gochuun hin dadhabne. Dhiisi jee ayyuu manatti taan bira dhaqe jettan dhaqaa jira barbaadaa jira. Mee eessa jedhee? Ani ma barbaada? Isin nima deemtiin argadhu. Har'a booda immoo garuu hin barbaadu jechuuf dhufe jechuudha. Filannoo hedduu ni kennaafi filannoo sanniin keessaa filattu. Yoo tole jettee dhufte yookaan filannoo sanuu filattee waan akkanaa naa godhiiti. Ilmaan teessii mul'isaan deebi'a kan taate an qophiidha. Viidiyoo kanatti aansuudhaan deebisaa isii dhageeffadha jechuudha. Yoo kan diddu taate filannoo si yoon qabaatiin akkuma duraanitti akka jettu taate har'a booda isii barbaadu miti viidiyoo maqaa isiisuudhaan dalagu Sumayyaa jedhee maqaa isiituu hin waaman. Inshallah gaaf guddatte illee taatu gaafa Rabbi jedhe tokko ni dhufti jechuudha. Obsaan eeggadha du'aa hin godhachaa jechuudha. Isinillee du'aa hin of godha. Ayyullee Rabbi haa qajeelchuu jedhaatii du'aa godha. Anallee Rabbi jara naaf haa mul'isu. Namoota kun immoo viidiyoo laalee akkas ta'e Sumayyaa daa'imman akkasii qabattee olii gad kophaa baadhattee deemtu arge boo'ee maaliidhaan jedhan keessan dhufanii. Waa'ee beekaa akkas godhaa jirani. Waa takka jettaniin boo'ina maaliif boottan? Isin jaalatteetu olii gad fiiguu jirti. Anis garaa isin nyaadhee nam tokko akka hin boonne. Tasa karaa gubbatti nama wayiitti wal argee nama guddoo wayiiti na arginaan hin bootte aboo. Aboo rabbummaan ilmaan tanteessii waa fiduma. Du'aa naa goote jechuudha. Haa galatoomtu garuu boo'ichi hin barbaachisu. Du'aa godha afaanumaan malee wanti bu'aaniif tokko hin jiru. Jarri saadhumaan wajjin jirti malee ukkaamamtee yookaan bakka biraatti hin jirtu jechuudha.
وما أنت إن شاء الله رب ما قد سا أنا اللي